godhe Oromoosi hin talumateetu ammoo bareedduu san ammoo mucayyoo san kadhaan barsiisi rabbii jedhi miidiyaatti sin baasiin. Namni jaartiillee kadhaa barsiise sii bara sirratti abboo jaartii ta'e miidiyaa irratti argitee qumbaa afaan ganfoo. Jaartii ta'e miidiyaa irra argitee abboo namni kadhaa barsiise Oromoo sii bara namni akka ammoo oobtiniin kuun ashaangulliitii darbaaf kuun ammootini geemii godha kaan ammoo torban kanii qaxar osoo kaan akkana godha. Maa Oromoo ammoo hoolaa seetaati kana mara ammootini maayyimii seetaa hoolaa seetaa uummata Oromoo yaa farganfoo. Maal waan bareeda kamsirraa dhaalaa jirra waan bareeda kamsirraa barataa jirra aslii. Na caacibbaa maal sirraa barataa jirti Oromoon hoolaa akka keetii jala deemtee kan itti kennitanii abaaboo duniyaa keessa rabbi irraa isin gaafatu kana leenca itti kennitan kana abboo kana ka uumaa badee abbootiin dalagaa rabbii keessa seennuufi malee biyyarraa uumamuu namni nu naqqaasise asliidha bara abboo doktor aslii jedhanii maqaa itti moggaasanii namni garii sirraa saalfatee bara afaan kee buunu jedhanii afaan keetu afaan haguma haroo afaan keetii ammootiin haasawni keellee haroodha bara hin fokkataa bara abboo. Hayyuun ammootiin viidiyoo kee banuu bar ulamaa'iin viidiyoo kee bantuu bar abboo namni hayaa qabu viidiyoo kee banee ammootiin hin laalu bar hin saalfataa bar haadha biratti hin bananii bar abbaa biratti hin bananii bar sitti himnaa likkii kee abboo si namni ammootiin sheeka irratti waa dubbatu na caacibbaa akka nama baaleen ol fuudhuu taate sheeka roobee jechuun jagnaa akkoono leenca baddaa baaleetii bar abboo ilmi rabbi kenneefi bar barumsa akaadaamii rabbi kenneefi bar osoo ilmii qabaachuu baate qabaadhe osoo ilmi barumsa akaadaamii qabaachuu baadhe har'a ajjabamee hin deemuu bar abboo Finfinnee keessatti abbootiin ilaal masara mootummaa seenee akka barbaadetti hin dubbadhu bar ganaa ammootiin Dr. Abiyyi waliillee harka walirra kennee ammootiin hin teennee dubbanna eeyidoon nuu godhamee ammallee eeyidoodhaan jira kinoo eeyidoon naa godhamee na caacibbaa sitti himna yaa'aki ganaa caammaan kiyyaa eeggama anaa miti caammaan kiyyaa maali kun udaan bulee abboo. Si namni ammootiin Oromoo fokkisee bar. Lammaanyi akkanaa kana Oromoon ammoo miliyoona miliyoona sadii galchitee jala deemte abboo hoolaa. Kun abboo achi fooloo keessa irraan gaafattanii yaa kana ammootiin. Takkaa nama ammootiin mana fincaanii gaariin argin jechuun asliidhaa bar. Osoo miciicatti eegee isaa rigu biyyaa taree bar abboo asiin alaan bahe. Kana nama gootanii bar. Wazii itti gootanii amma fuula isaan argine amma suuraa namaatti deebi'ee bar suuraa isaa ka duraanii sana ibaasaame bara baashee bara namni baashee irraa sidaajaa nyaatu jechuun bar suuraa isaatiin nutti as naqqaanii nutti as baannananii bar Oromoon baashee keessa dhufte jechuun suuraa isaatti nutti as baannanee bar maali kun lixiin bukoon sin beeynu abbaa maal nu himte maa barumsa maal nu kennaa jirta maal jala deema uummanni Oromoo kun qulliin. Waan afaan saalaa dubbatu waan saala malee hin dubbanne yaa akiib waan ganda mataa gadi qabachiisi Oromoo mataa gadi qabachiiftee bara tabboo haatee mataa gadi qabachiifte abbee mataa ardaakee mataa qabachiiftee bar lixi karaa keessaatiin birrii sii kennanii ishee karoo beeraggatti siin jedhanii birrii irraa naftuu ati maali kun abbootiin yaa akii xaasaa sakkaaraamiin ammootiin hin raggatte fakkaatu. Biyyarraa uumamuyyuu situ nutti as baannanee bar sin naqqaasisee bara abboo yoom ganaa afaan kenna buute ganaa takkaa lamaan afaanii walirraa si fudhannee ganaa akkati miidiyaa irraa sirraa galtu si goona cibbaa awun kopp beeyta achirraa isi feesisuu dandeennam bakka ati jirturraa sireedhaan isi fiduu danda'a anamma bakka ati jirturraa sireedhaan eessaa dhufe kun abboo mana maaliitiyyuu ati eessa qara kashee kaaroo irratti dubbachu aslii jedhaan martuu hoolaa kan maal beeka aslii. Asliin maammee maaluma beeka beekumsummaan asliin qabu rabbumaa jedha naa himaame. Maaluma beeka asliin yoo waan fokkinnaa dubbate malee yoo waan fokkinnaa afaan nama kaa'e malee nama soddaa hin saalfanne nama niitii isaan saalfanne nama ilma qabaa ilma kii boru waan jedhanii hin saalfanne nama viidiyoo isaa saffaa ammootiin namaatti banuu namni saalfatu nama gaarii biratti viidiyoo isaa banuu namni saalfatu hoolaa rabbiin ammootiin ilaal. Ummatuma Oromoo kana garanallee garagala taaziyaallee harka dhaa'u cidhaallee harka dhooytanis akkamatti isin qabanna kana hoolatti kennite nama Oromoo kadhaa barsiise aslii bar ija isaa walitti deemteen argitu osoo halkanii guyyaa asirra taa'ee kadhatu lammaanyi kuni bar garaagarummaan qabu masgida jala ammootiin madaabara afattee kadhachuu fi asirratti abaaboon haa kennaa jedhanii halkanii guyyaa ummata Oromoo gowwoomsu geemii itti qabuu gowwoomsu hattuu kuni hannaa bar yaa'aki. Hannaa bara abboo hannaa iyyuu bara abboo yaa'akii gadi fayyii humna qabdaa dalagadhu niitii kee ammootiin hin qallabi yaa'aki nama meeqatu biyyaa keessaa humna ofiitiin dalagata akka reedii
Daalii achi abbootii hinaaffaas hin qabu ati dayyuusa. Oromoon ammootiin hin feemasii siin jette feemasii ammootiin hin taate. Yaa yakii maa inni foloorsa nyaattaa? Laayikii nyaattaa? Gaafa dhabamee akkam goota gaafa ammoo miidiyaan kunuu dhabamee foloorsa nyaattaa laayikii nyaattaa hoola. Akka reedii fa'aatti gadi bayyii dalagii niitii kee qallate. Niitiillee kadhaa barsiisee ilmaan mucati yoo xiqqoo isiillee ganaa moobaalatti bitee kadhaa barsiisu. Kursiyyii sadi kaayee mana isaa keessa takka ta niitii isaati takka ta isaati takka ta ilmoo guddattuuti am kursiyyii sadi jira hoolaan kun. Birrii namaatiin as ga'ee akka nama immoo salbaaja nama bitee salbaaja saniif asirraa iyya kun barooda. Horii bulee. Horii buleedhaati horii bulee. Haala kana horii bulee waliin namni ammootiin haasa'u abboo foloorsaa isaa irraa kaafadhaa yaa hakiikan sangaa dheeya. Re'ee ruuhii hin qabne ta namni ammootiin wanni itti diree deemu gino akkasitti rimootiin sochoosan tan re'ee ruuhii hin qabne barate asliyaati re'ee ruuhii hin qabne ta rimootiin asii ammootiin ashaangullee akka ashaangulleetiitti itti taphachiisan tan. Kan mucaa rukutamaa. Namni Oromoo ammoo kadhaa barsiise kanaa miti. Akkamitti namni ammootiin namni kee yoo guddate hin jaalattu ati Sheek Haroo beekoo dhiiraa bar jegnaa bar. Kitaabatti illee nama rabbi ilmii bareeda kenneefi bar yaa'aki. Hayyuudhaa bar beekaadha akkatti dubbatu beekaa bar. Saree ganaa ammallee birrii keessaan sii kennanii ammooti yoo bilisiginnaa deeggare maaltu si gahe? Doktor Abiyyiin ammoo yoo deeggare ammoo Shimallis yoo deeggare maaltu si gahe? Saree. Namni biraa ammootiin hin laal warri paartii biraa birrii si kennee ati loolloo keetirraa naftu Sheek Haroo ammoo arrabsi baaleen akka nama ol fuutu qaata barra jaannu bira ga'ee bar. Akka nama baaleen ammootiin ol fuutuu godhi akka nama roobeen ol fuutuu godhi isa keessadha isiin jedhaniin hoola. Baalee akkana maalee biyya akkanaati kana kan usu alfachiise jedha. Sirraa dhalannee gara konkaa maali kun eessaa dhufe abboo? Eessaa bahee iyyuu awwalumaa. Ganaadha ganaa Sheekaan gobbaallee homsitti gabbaye ganaa ila ganaa namni meeqa sitti gadi baya. Maaliin nama ga'e fataa jedhaa jira zaraa jedhaa jira nama arrabsiin ufii natti dhufte. Namni natti dhufte ganaa kana jaalasii godhe. Liibiyaa jirtaami sireen si fichisiisaa yoon sireedhaan hunda'u yoo bakka barbaachisaa taatu taate sireedhaan si fichisiisaa. Igala. Ufitti na kaafte naman tuqan lafaa ka'e namallee hin tuqan. Ammallee ammoo ka keessaan godhi siin jedhan ammallee gadi baatee haasa'uuf deemta. Birrii sii kennanii karaa keessaati. Yaaf argamfoo. Mul'ata nama keetii ammootiin silaa mul'anni kiyya mul'ata keetii bar. Gabbinni kiyya gabbina keetii bar. Nama tartiiba hin qabne saree akka aslii argeen beekun abboo. Saree roobaateeti wallaahi aslii jechuun saree roobaa. Nama mul'ata namaa jibbu. Keessa haalona baatuuf deemta. Rabbiif jecha bakka si cufee bilookii si gote kazii balaa mallaa argille viidiyoon kee kanatti dhufin liidiin kee natti dhufin maal godha hoolaa? Maal naa goota hoolaa akka keetii ammoo caqabadhee liivii viidiyoon narra dhufee maal naa goota? Maal ammoo tiniin birrii maal si gaafadhee keessaan ati saniif bilook na godhe jetta birrii fudhatteeti ati birrii fudhattee Sheek Haroo irra waraabisiin jedhan. Uummata baalee kana mataa ol kaasii roobeen mataa ol kaasi keessatti gadhee isiin jedhan. Risaa. Ganaa sitti gadi baa Sheekaan gobbaallee ganaa namni meeqa sirra yaa'uuf. Yaaf argamfoo. Adee. Ganaa maatu ta'e qara Sheek Haroo hayyuudha bar beekaadha Sheek Haroo osoo beekaa ta'uu baadhee bar gaardiin asiin taa'u. Gaardiin asiin taa'u bar. ماشي كوت تجانا كي يريكا دوس ليام مالجلت سلابر ويتي أوانيا دولة نأيدير كناديته أصلي لو كله ناديته وانا رادي كمسا وارن راه بسنجا چوكاب داسلي ترافي نما كراتان جرتو كون كرام كنا چاله سجير اورومو امو ابابو ناگن نالے جناگن ناتے اجو سی بد دیا اکی ہلکنی گویا سر اولا ترافي اورومو ناتا جرتا بر اورومو مقا سگتے بر اورومو نما سگتے بر کیستو جولے سعودی عربیہ مقا سگتے بر جولے سعودی عربیہ تن ویتی گری عربسیتو تن بر ویتی در مگتی نے تن جولے تن تو مقا سگتے بر اولا لے Sheek Haroo beetii waa jedha kun afar gamfoo.
asli jechaan mucaa osoo mana fincaanii rogaa takkittiin argin osoo eegee miciicatti akka gadi taa'een eegee miciicarra lafarratti akkanatti tasharattatu miciicarra akkanatti sukkuufu eegeen isa baddee asii tare nama godhanii kan ammootiin maqaa itti gootee foloorsa itti gootee Oromoo waliin haasa'eeti yaa fargamfoo. Maali bada? Laami daalaa. Kottu filaan haafili amma areeda yaa fargamfoo. Takkittiin ta'e hin argita aslii irratti maa afaan na buute kan oolaa shaayii dhuguu godha bulu orange coffee okay okay buna dhuguu na wayyaa. Ay. Una takkittii tanan dhugaa. Shi asli yeroo tokko laali jedhii dasri garrafa ofirraa isti mul'isa asli hoolaa kana ganama isinin mul'isaa yoo margite bakka bishaanii bakka hedduu yoo marge kanatti ganaa itti mul'iftanii ganama affe Sheetichi mataa itti jiru maaliin si ga'e yoo tiftayi bakka tiftayi jedhe aggaaxaamii aganyoo taxaqqam kubbat sheekaa roobee kiftatii wayii argadden taxaqqamee bakka araadaadha bilxiidha ijoollee katamaati roobee ijoollee roobee jechaan addatti osoo hin baratiin bakka ijoollee digrii qabdu qaawa wayiin argadden tare bakka ani ganda keessa ralaalaarta qabalee keessan eegaarta kutee jiraan tare si biraa tare osoo ta'e ati maali assignmentii an sii kenne hojjechuu dadhabdee wacaa jirta. Ansi biraa tare dalagaa biraa dalagaa jira. Iwwa kanaa yookaan akka itti girristu argite akka itti qaayitu argite akka itti ammootiin hin laal gaangee qucaacee jala kaayan takka harree qucaacee jala kaayan taate argite akka itti girristu argite ajandaa sii uumee bakka tatakkan kumkat assignmentii sii godhe assignmentii san isaa badalaguu dadhabde dalagaa biraa deemaa jira dalagaa biraa dalagataa jira. Ati assignmentii san ammoo hisaaba kalkuleeshinii xaamma eeqataa gaxiixaa wallaaltee irratti wallolaa jirta. Ani gaxiixaa barbaadaa siin jedhee si biraa tare hoolaa. Kanuma dubbiin dhumate aggaaxaamii tatakkan kumbat bakka ganu. Qaawa wayii argadhe kiftatii wayii argadhe bilxanan sheekaa roobee. Eelee sibiilaa irra nama si kaayee si gubuu bara osoo ibiddi jala hin jiraatin sheekaa roobee jechaan. Ara uzu billaa polotikaan kee ija mirgaa si balleessa sodaadhu. Nama eelee sibiilaa irra si kaayee osoo ibiddi jala hin jiraatin si gubuu bara sheekaa roobee jechaan. Assignmentii si kenne bakka sanumarraa wacaa jirta namu harree jala qucaacee kaayee bakka. Abbaan gara biraa tara oorruu dalagata. Ani yoo akkuma abbichi harree jala qucaacee kaayee oorrutti taru si assignmentii godhee ajandaa si godhee waan wayii dalagaa gara biraa kurbaadha. An kibba jiraati kaaba jirta. Eenoo agana waltarra. Ciao Chelsea.
Gana waltar. Biltati argite? Aga namni waltar argite yeenu. Kana tattaqqami kana fayyadami. Yoo aarte dammoo ምንም ማድረግ አልችልም qileeseen an dantaa siin godhu barshee kaaroo beechuun nama dantaa sii godhuu miti edaanan beeytu ati waan ufii jedhe malee waa irraallee hin deebi waan ufii jedhe kaalkuleet godhee tokko eda'uu tokko lama ta'uu ni beekan dalaga isaa bawwala dalaga kallattii afran laalee dubbadha siyoo tokko eda'uu tokkotu sadi sitte tokkoma eda'uu tokko anaa lama ta'e kanatu tokko eda'uu tokko sii sadi sitte bakka akkanuma Ega sidibe bakka sidibe nama ammootiin waa beekurraa baradhu anarraa baradhu tokko eda'uu tokko lama ati sadi fidde hin arganne nama waa beekurraa baradhu bakka kanaaf siin jennaan nama waa beeku jala deemu nama waa beeku son ta'ini namni ajjabamee hin deemu bar ajjabameeti bar fataa jedhee ka deemaa jiru maaliifuu aarsaa guddaa kafale waa hedduu dalagaa jira waa hedduu sitti mul'iseen si hoolaa siin galu malee ani wanni kun guyyaadhaa taa isin jedha talkanii naan jetta maarree nama beekaa jala hima deemanii beekaa akkanumatti ammoo qabatanii deemanii kin ol alfataa jaa jira nama siin halkan jedhee achumatti hafe lakkii ammootiin halkanii mitii dhiisi guyyaadha lakkii halkanii naan jette tokko eda'uu tokko lama sadii naan jette achitti hafte kaalkuleeshinii ammootiin hin beeytu gatii xaan beeytu akkam sii goon ana jechuun nama ajandaa sii uumee garana si dhiisee garana dalagaa ofii dalagadhu garana jira nama ganda keessa na yaaddaati wooma duraanii bakka duraaniitti qabalee keessa na yaaddaan kute Oromoon haayii yoomtuu barbaaddaati yoo dureemee ishee kaaroo maaltu si gahe sima haa kadhatanii barbaaddaati bara maraa suufuma naabiti caammaa naabitii barbaaddaati sima jala haa deemanii akka asliin hoolaan kun gurraachi suufa namaa bite waggaa haasawu carqii bututtuu haasawuu kan akkanumatti ati namumaan dhuurfattee ammootiin si jala haa deemanii barbaaddaati. Namni kee yoo kute hin jaalattu namni kee yoo ammootiin deeme hin jaalattu yoo ammootiin ol kute hin jaalattu si boonsaa bar yoo qabaadhe waa sii godha bar yoo waa qabaatte naa gootaa bar akka aslii ka ammoo achuma taa'eetiin abaaboo naa darbaa shongutii maalii naa darbaa jechuudha beeyan kiftatii argadde tataqqam kobbata araadiyyee ijoollee roobee jechuun keessattuu a'uudhu billaahi poolitikaan kee mirgaa si balleessa addatti osoo ammootiin hin laal osoo hin baratin digraallinyan osoo hin baratin digrii qabaan. Eegala siyaasni eessa jira weettamoo kitaabuma keessa jira. Keessattuu siyaasni ishee kaaroo beebadaadha. Si aarseemi kun harka cabbatuun Dr. Abiyyi si aarseemi awuzu billaa iftaan namoota shimallisii waliin haasoo hin eeginu akkam goota pirezidaanti. Kaan ammootiin paarlaamaa Dr. Abiyyi waliin taa'ee haasaa. Bakka kiftataa ganyoo tataqqam kubbata pilaaniin bahee jechaa ramma booda. Pilaaniidha. Bakka choo. Harka kiyyaa ammootiin hin qabu garaa si nyaatama booda. Harka kiyyaa argatuun hin ulfaatama booda. Harka Dr. Abiyyi ammoo ana cabbate aartaami. Harka kiyya argatuun garaa si nyaatama booda. Hin argattu widdii sitta. Harkuma kiyya caammaan kiyyaa eeggamuu qabda amma booda caammaan kiyyaa eeggamte akkam goota hoolaa. Anaa miti caammaan kiyyaa akkam goota namni kee yoo guddate maa gad darbuu deemtaati gadha'uu maa deemtaati bakka asi bira yoo kute hin dandeettu ati. Harkuma kee namni haa kadhatu bara dhuftullee suufa naa bittaa caammaa naa biti siinaa jedhu hoola. Likki yoo sitti mammalee hin beeytu ati. Kana naa godhi bara dhuftullee kana naa godhi. Ambe osoo nyaattee bara ambe osoo nyaattee hin dubbattu ati hoola. Ambe osoo nyaattee hin dubbattu bara diinni osoo nyaattee hin dubbattu bara amaarri osoo nyaattee hin dubbattu bara keewoo waa argatu keewoo waa nyaatu. Hisi aarsa. Kanas si aarsee hamzaa si ammootiin akkana si dubbachiisaami. Likki sitti shayini gobbaa takkittiin sin dhiiftu wallahi asli qe'ee si dhufa qe'ee ati amma achi jirtaami qe'ee si dhufa ammootiin hin laal qe'ee si dhufa shayini gobbaa sunuu sin dhiisu yaa waraan indi yeenu an takkaa badiillee namatti hin yaanne takkaa asliillee waan goone nama takkaa birriillee sin gaafanneen wanni ani bilooksii gateef hin kijibin. Hakan dubbattu asli afaan saalaa dubbatta rabbiif jecha si jaaladhe rabbiif jecha si bedhee bilooksii gaate Hamzaa Haajii ka akka jedhu cinqamee viidiyoon inni cinqamee akkasitti olii gadi baasee birrii 6,000 nyaatte deebisi jedhu sun innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun nama wahiitu bar maqaa isaan dhawwan asirratti illee waasaappii na dubbisee Harargee keessa
haadha rakkatu takka jira deemii dhaqi makiinaa irra sii kafalanaan jedhe waayii faan narra dhumate daataan narra dhumate akkam godhaa jennaan daataa ana guutaa deemnaan dhaqinaan jedhe mana teelee wayitaan dhaqee waasaappiin kaasii kinoo teelee keessa jira 6,000 ka waggaa wayita san 10,000 hin guunne amma 10,000 guute ka waggaa daataan 6,000 ammootiin larrabbiif jecha na jaalatee jennaan bar anatu nama qarqaara hiyyeessa bira dhaabadha sheeka rabbii jecha isin jaaladhe hiyyeessa bira dhaabattanii deemaa Harargee dhaqaan akka falaa wacii maraa danda'e haadha san qarqaara ishii rakkoon qabuun qarqaara haadha tiyya waayii faa daataan qabu akkam jennaan deema na sii guutaa jedhe naan jedhe waasaappiin teelee keessa taa'ee itti dawwale viidiyoo koolii na laali kinoo birrii kafaliif jarumaa kafaliif daata waggaa 6,000 naa guuti kinoon dhaqaa jedhe san akka nama ani ammootiin waa godhe kuun illee laala Dr. Abiyyiin an cabbatee innaan Blookii gatee waasappii isaa maaliif na jibbite rabbii jechuuf na jaalatte Dr. Abiyyiin cabbatuutu ammoo waan guddaa sitti ta'e sagalee tiyya kana kenneef waan biraatti jijjiiree Oromoon hin shawwadamtu yaa keen haqa dubbadhaa haqarratti du'a akkanatti Hamzaa Hajii cinqamee guyyatti viidiyoo 7 ammootiin waraabaa bar Hamzaa Hajii maaltu si waraabsise Hamzaa Hajii Hamzaa Jaddaal Hamzaa Ibraahim ammas tunniin warra jiraa awwaalamuu qabu osoo an jiru keessattu maaliif namni israafa isin godha namni isin tuffata gaafa isin ruuhin maanuu isin keessaa baate namni isin awwaalu gaafa nu jirru osoo ruuhin isin keessa jirtu awwaalama kabajaadha isiniif gaafa nu jirru gaafa ani jiru isin awwaalamuun isiniif kabaja Hamzaa Hajii ka keeppii ofirra keettu maaliif ammoo tinin keeppii waliin awwaalaa jeen isatu ammoo wayitara fullee keeppii godhata itti gaafatanu yoo keeppii waliin awwaalin Hamzaa Hajii maaliif waan inni dalagu wayitara fullee jaartii lafa keeppii hin baafatu wayita bishaan seenullee hin baafatu itti gaafatamna yoo keeppii waliin awwaalinnu waan inni jaalatu waan ta'eef waan inni ammootiin wayitara fullee namni keeppii ofirra kaawwata bishaan daakullee waan inni hin dhiifne akkamitti irraa dhiifnan wayita jirtan awwaalamaa jedheen Hamzaa Ibraahim iskaalaat hoteelitti natti dhufe akka nama jaba sii galee wayita sanuu silaa peedaalaadhaa itti taphadha jedhee garaa na nyaate Hamzaa Ibraahim nama garaa fayyaalessaati haasawaa laaltan malee Hamzaa Ibraahim sun kamu dawwara gobe sun fayyaalessa nama garaa fayyaalessaati garuu wayituma sanuu peedaalaadhaa itti taphadha achumatti kurbaa 8 irra maraan achuma soo jarree ammoo mucaan sun achii gadi hin bahin waan wayii godhuu hin danda'an seetaappii ande sheekaaroo beechaan nama eelee sibiilaa irra si kaa'u barka ibiddi jala hin jirre si gubu war sheekaaroo bee kallattiillee al kallattiillee hin dandeettu maaliif haadha rabbii qabadhe ismaarta noo ismaartii nama ta'u akkanumatti hin beektu ati siin galu nama ismaartii wallaaltee yoo jedhaatu bal tokkoo noo faara zamana sareen zeebraa eeggattee deemtutti sheekaaroo beetti bu'uu deemtaa sammuu kee apdeet hin gootu zamana sareen ammootiin hin laan TP fudhattutti Ameerikaa keessaa masangitoota laydee sheekaaroo beetti buutaa yaa fargamfu zamana sareen ammootiin hin laan waa ergamtu keessa zambeelii fuutee ergamtu keessatti sheekaaroo beetti bu'uu deemtaa yaa fargamfu sammuu kee apdeet godhi namaan baannanu anaa ka dubbadha birrii si nyaachanii asli akkasii si dubbachiisan namaa dhugaase warri tiiktokoroonni kun keessaa walii dadawwalte irra raggaxii jedhanii anaan immoo deebii isinitti hin kennu ajandaa isinitti godhe akkasiin girrisiise ergite akkasiin dhiisiise ergite sheekaaroo bee tokkichi dhiira baddaa baaleetii bargun saayii koositti taphadhe tapha sammuu jedhama saayimentii si kenne gatii xaa barbaadisiin jedhee maccisi biraa jedhe angaranaa gara biraa dalagataa jira waan biraa waan ati waccuu dhageenne deebii sitti hin kennu hiwwaccaa miti osoo kararra teetti albaatee immoo waan feete soo jettee anarra hin jiru waan ta'eef ana orjinaala tuquu hin dandeettu I am here anas jira kinu amma orjinaal tuquu hin dandeettu si galee kana dubbiin jiru sheekaaroo bee baqqaadhii isin dandeettu waan hin dandeenye maal goota sila waan rabbi ol fuudhaa jiru argitu dalagaa rabbii ta'uun argitu ati sitti mul'attu sila waan dalagaa namaa wayii taate immoo dalagaa rabbiitu oofaa jira duran dhaabatin sila waan rabbii akkamitti dura dhaabatta warri quree ishaatu bar dalagaa rabbii dura dhaabate akkasii kasaare gaafa ammoo kan daqaa rasuula ammoo tiniin achii kaafna jedhanii bar bubbeen achii kaaftee bar dalagaa rabbii fuulduran dhaabateen sheekaaroo bee rabbitti ol fuudhe nama keeti namni kee ol fuudhame hin jaalattu ati yaa fargamfoo nama keeti ammoo tiniin namni kee ol fuudhame hin jaalattu dalagaa rabbii fuulduran dhaabatee rabbi oofaa jira rabbitu ammoo muummicha ministeera addee nama sammara keessa harkaan ammoo tiniin na xuysise dhiira beekana ammoo tiniin harka kiyya tuqee muummichi ministeera maal balleesse dhiira beeka suufee natti dhufe suufee itti dhaqee maal taate yoom dhaabatteree akka wayita saniitii waluma qajeelte
Gana harka rakaatee abbichuu waliin haasaya taa'ee iftaan ammoo ittiin ilaalla. Eenyu waliin haasaa beekta? Maal taate ta'oo? Oomisha ministeera pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin haasaa. Maal jette silaa tamma kinoo harka rakaadhee haasaya. Kinoo amma gaardiidhaan jiram. Yaa fargamfoo. Wanni aggaataanii aganyoo tataqqam kubbatu uummata baay'isan mara keessaa abiyyi harka nama cabbatu argitanii hin cabbatu. Wallaahi abiyyi akkana jedha malee. Harkatu harka beeka. Qabsoo ammoo tiniin bar suufanii itti dhaqanii qabsoona jirti namaan dawwalanii bar harkatu harka beeke bakka dhiira beeke harka qabsooti yoom gattaa jedhee harka Dr. Abiy fi Shimallis Abdiisaa cabbate yoom gattaa jedhee akka hojjetasanii misooma bobba'anillee yoom gattaa eeginu Oromiyaa jiituu keessa deemee daawwataa jira. Har'an tana amboo dhaqee biyya dhiiraa biyya gootaa acee acaaluu beekaa keessan hin beeytan hayyuu keessan hin beeytan isin gaafa namni isin keessaa deeme ammoo ay jedhatanii iyyitanii abaaboo achi dhaabdee maal dhaabde. Hayyuu kee beekaa kee goota kee gaafuma inni jiru ammoo tiniin bira dhaabat. Dhaaqee kinoo ammoo ganaa ammoo tiniin ardii Oromiyaa jiituuti ammoo ganaa daawwadha ganaa keessa deema yaa'aki. Igalaatam bakka waa itti ijaaraman ispaaltii ijaarame mana barumsaa ijaarame hedduu daawwataa jira ammas walii gad deeme. Waan galee kana ammoo gale siin jedhu. Baaleen qofa keessa deemee sittiin himuwan. Sheekaa roobee ekkoo likooftori gabbawal afar gamfu makiinaa bichaa miti likooftori gabbawal likooftoraan deemee achitti bu'a. Kaan illee achitti bu'a. Mana soona singaluu bakka dhiisii dalagaa rabbitu oofaa jira bakka sheekaa roobee ittiin dhaabatiin irraa gali rabbii jedhi maamachoo ita maasii guba bashannanni kiyya maasii guba fi ani nyaatuun ani dhuguun narraa bareeduun maasii guba xiratin maanuu anuu waasii gubuu barbaadeeti ati haa gubattuu barbaadeeti ganaa gubatta maaltu naga'e atachii gubadhu waan feete haasee an dalagaa kiyyarra jira orjinaalli sheekaa roobee jira waan ta'e itti mee nabzaa Ibraahim fa'aa jiruu awwaalamuu qabdan jeen. Hamza ammoo tiniin jaddaalii sanfaa Hamza hajii kakee piipirra qabu jiraa awwaalamuu qabdan nu dhaqqabadhaa jedhe israafa taatanii kabajaa dhabdanii gaafa ammoo tiniin nu isin keessaa deemne osoo ruuyin keessaa baatee namni isin awwaalu reeffi keessa hin ajaaya gaafuma nu jirru ammoo ruuyin isin keessa jirtu ruuyi isin keessa jiraa malee isin warra du'oodha awwaalamaa jedheen ammuma ammoo tiniin qabrii haa qochisiisu natti maa jedheen awwaalamaa bakka takkatti Hamza ammoo tiniin haajiisan. Keeppi achuma irra kaayaa jedheen bakkuma hin awwaalametti biyyee maaliif jennaan nun dhiisu inni nu gaafata guyyaa boriyoo inni nu gaafate yoo keeppi an jaaladhu maanarraa hambisan yoo jedhe niitii jala ittiin bula keeppi bishaan ittiin dhaaga aareen irratti ammoo viidiyoo 7-8 dalaga guyyaan sheekaa roobee orjinaal homaa godhuu hin dandeettu bakka dalagaan dalagaa rabbiitti rabbi ol fuudhu ganda keessa na yaaddaati qabalee keessa na yaaddaati ganda keessa na yaadda sibiraa kute. Osoo kalee asitti na argite osoo maali isin jedhu sibiraa kute maal dalagaa rabbiiti kun ilmii rabbi kenneeti barumsa kenneeti bakka saayii koodha. Nama ammoo barumsa qabu maa jibbitaati nama keetii miti. Mul'ata nama keetii maa jibbitan argitu ati akka rabbiin na mul'isaa jiru akka rabbiin oofaa jiru argitu ati du'aayi rabbii kee hin kadhattu ati. Rabbii kee hin kadhattu ishee amma Dubaayii waamamaa jira qexxaloo maal goota. Ishee ammoo bishaan dhaquu fi waa Misra iyyuu dhufuufi bara bishaan Misraa niilii san daawwatuufi si guba amma ishee ajjabamee dhaqee bishaan niilii san irraa ganaa dubbachuufi mantaa ragaallee jiru. Sheekaa roobee kiingee lafa qabadhu aslii haroo lafa qabadhu sheekaa roobee kiingii jedhe እንወደዋለን እናከብራለን jedhe silaa shari'atu nayyamne malee sheekaa roobee asli luka dhungachuu qabda lana garuu luka kiyya akkamiin dhungantaa hin ta'u afaan keessanii andi ta'u sheekaa roobee kiingee lafa qabadhu asli bara baashee bara ammootiin namni waan qabne bara namni waa baashee irraa sidaajaa nyaatu jedhamee galmee keessa ol kaa'ameera sababaa kee suuraa kee ilaalanii an sababaa kee oromummaa jibbee bara suuraa kee gabara duraanii waan qabrii cabsitee baatu fakkaattu san suuraa namni ammootiin osoo ittiin kadhate mucatu na harkate ammootiin dadhabe na harkatti laafe jedhanii masgiida irraa birrii ittiin argatanii bara sheemiin na qabee baran rabbi achiisi baasee oromoo abaaboo si kennee leenca si kennee kan alhamdulillah hin jettu maal gootaati ani oromoo miti oromoon oromoo akkamitti jibbiti akka keetii kana yaa fargamfoo lafa qabadhu amma sheekaa roobee jedhi. Koppiliinkii gataa waan sanatti fidaa jira. Waan sanna fidaa jira koppiliinkii gataa. Makanna kun. Roonganaan jedha.
akkas. Koppilingi itti muddaa callaa gubattu gana qaraatanii. Kijiba olii gadi ooftu tanaaf isinitti dubbadhe malee baraan dubbii dhugaa jaalladhaan dubbii dhugaa irra dhaabadhee dubbadha. Sanuu asaamantii si kenne rabbiin sodaaf wallahi fooqii sanuu birrii 38 jedhe malee wayituma san beekeen. Rabbiin sodaaf silaasi viidiyoo lamuu dalage malee silaan dubbadhu rabbiin sodaadha. Waan namni natti hime sanuu rabbiin sodaa kiyya. Waan tokko argee rabbii kiyya sodaadhaan dalagaa rabbii bichaa sodaa rabbii bichaa qabaadha. Waan rabbii oofaa jiru argitu ati. Amma fataa jedha amma waa nyaadhaa badada waladhu asumatti haa dhuftu walaade. Anta akka argine imrishaa eessa jirtan ijoolleen baale imrishaa fa'aa kinoo. Konkaa sobeeti arsii lixi arsii lixi aslii lixi osoo beete bar arsii ta'uyyuu si shakkaan aslii lixi arsiin arsuma bar ijoollee sikkoomandoo ta'iyyaa askariyaa ijoollee dodolaa ijoollee adaabbaa ijoollee sikkoomandoo ilmaan ayyaa imrishaa eessa jirtan haa jetti baalee ta'iyyaa askariyaa soonaa eessa jirtan ta'iyyaa askariyaa harka fuune kaa ijoollee sikkoomandoo harka fuune sheekaa roobe kiing abboo jetti baalee imrishaa eessa jirtan abboo tanniin ijoolleen qacaleen ijoolleen abboo bar bilisummaan arsiin keessa hin jirre ammoo tiniin bar bilisummaa maali siin jedhe bar sheekaa roobee dhugaa jedhe abboo akkanaa kana haati nutti dhalte jedhe sheeni gobbaa dhugaa jedhe maalumaaf nu dhalte jedhe haati akka aslii bilisummaan arsiin keessa jirre bilisummaa miti jedhe bar kun waan barreeffamu war jinas wanni gubbatti galma muuziyeemii keessa waan kaa'amu bar eessa jirta yaa jetti abboo imrishaa kana aslii xaasaa afaan xaasaa waan beeyne namni jala deemee hordofa abboo hoolaa zamana akiraatii bar inni itti bahuun rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beeytii nama akkamtu diiga jedhan hadiisa keessatti nama jilbi isaa boqqaa jilba walin rigaa deemu mee aslii dhaabadhu jeen jilbi isaa walin rigabaa deemu an aslii laaree rifadhee bakka namni beetii diigu kana jee duniyaa nyaataa jira bar aggaaxaamii tataqqamee qaawa wayii argee itti tataqqame fataa jedhaa jira kinu duniyaa maal ammootiin akkaawuntiin nigdi baankii irra keettan awaash baankii irra keettan fitaa akka jirtaniin asliin ol ba'e zamana agiraati asliin bahu shakkee nyaataa jiraanu. Ijoollee sikkoomandoo xayyaa asgariyaa jetti abaakiyyaa mirishaa kanniin ijoolleen abbootiin ijoolleen sabaa yaaddu ijoolleen ammootiin nama ofiitii yaaddu. Arsiin arsooma ee dhugaadha. Dhiiga abbootiin katti beeyin abbootiin dhiiga lafoo siin galu. Jechi kiyya takkitti siin ga'u sila. Bilisummaan arsiin keessa hin jirre bilisummaa maali jedhee bar sitti mee bar abboo dhugaa ilma sikkoomandoo xayyaa asgariyaa ijoollee totolaa ijoollee dabbaa. Ijoollee totolaa alfuune kaa jenne kaa ol jenne ijoollee dabbaa ta'iyyaa askariyaa. Ijoollee shaashamannee ta'iyyaa askariyaa. Ijoollee totolaa ta'iyyaa askariyaa. Hoolaan kun ijoollee maalii jedhee nutti faarsa. Ijoollee baalee maalii jedhee nutti faarsa. Ijoollee baalee keessa hin jirtu jedhee birrii nyaachisanii bari baalee maqaa ol fuudhi nama kana keessaa baasii jedhanii akkas godhanii bar. Nama keeti sheekaa roobee ta'iyyaa askariyaa ijoollee sikkoomandoo. Ijoollee arsii, ijoollee totolaa, ijoollee baalee, ijoollee abbootiin shaashamannee ta'iyyaa askariyaa jetti eessa jirta imrishaa kan inni qabainu arsiin arsooma abboo bilisummaan arsii keessa hin jirre ammootiin bilisummaa maali bilisummaan sheekaa roobee keessa hin jirre bilisummaa maali bilisummaan arsiin keessa hin jirre bilisummaa ta'iyyaa askariyaa ijoollee sikkoomandoo ilmaan ayyaa imrishaa eessa jirtan abboo jetti eessa jirta sona ta'iyyaa askariyaa ijoollee totolaa, ijoollee shaashamannee ta'iyyaa dhiira namaa wallahi kana gubbaan nagaatti.